Hojii horsiisa lukkuu eegaluudhaaf baay'ee sodaannee jirra. Lukkuu horsiisuu jalqabnee erga waggaa lamaatii lukkuu nyaata hin nyaatti dhaluu hin dandeessu. Akkasuma lukkuu baay'ee nu jalaa dhumti. Ati akkamitti itti milkoofte? Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo gaafii sodaan wal qabatu gaafii jajjaboo waa'ee horsiisa lukkuu irratti isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa viidiyoo haga dhumaatti yoo dhaggeeffattan waa baay'ee irraa barattu. Warri sodaattan illee sodaa keessaa baatanii gara abdiitti deebitanii hojii kana akka eegaltan abdiin qaba. Egaa jalqaba irratti horsiisa lukkuu irratti wanti isin beekuu qabdanii of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Namoonni kaanii lukkuu galchanii wanni lukkuun sun duutuu fi akkasuma dhaluu didduu fi maali yoo jennee viidiyoo kana keessatti tokko tokkoon isiniifan hima. Jalqaba lukkuu kana yeroo galchitanii nyaata lukkuu kanaa yeroo fiddanii doktoroonni gorsaa isiniif kennu waa'ee lukkuu ilaalchisee akkaataa mana keessa lukkuu akkaataa itti qabdanii akkasuma akkaataa nyaata isheetti dhiyeessitanii akkaataa dhugaatii isheetti dhiyeessitanii maal hundayyuu doktoroonni isinitti himu. Doktora qofa miti namoonni lukkuu kana biraa fudhattanis gorsa isiniif laatu. Haa ta'u malee namoonni kaanii keessattuyyuu lukkuun maaliif dhala diddi jennee isarraa yoo haasofne namoonni baay'een horsiisa lukkuu fakkeenyaaf namumarraa arganii abbaan sun itti milkaa'ee yoo argan jechuudha. Namumarraa abbaan sun itti milkaa'ee yoo arganii dhaqaniituma osoodhuma wanna tokko hin qoratin lukkuu galchuu. Lukkuu gaafa galchanii aga lukkuu galchitee aga baatii 5 baatii 6tti qallamni si'idha jechuudha. Qallamni si'ii erga baatii 5 baatii 6 booda ji'a 6 booda kan qallaba ishee dandeessee ati galii irraa argattu. Namoonni immoo keenya wanni isaan ariifatanii lukkuu baqa akkuma namaatti ebelu lukkuu galchee lukkuu horsiisaa jira. Isa jedhamu maqaa duwwaadhaaf dhaqanii ariifatanii galchuu waa'ee nyaata isheetii waa'ee baajata isheetii wanni irraa beekan hin jiru. Gaafa lukkuu sana galchanii ji'a 2 ji'a 3 nyaachisanii nyaanni hedduu itti ulfaata. Baasiin nyaata isheetii hedduu itti ulfaata waan ta'eef gaafa sana maal godhu nyaata ishee jijjiiru jechuudha. Nyaata ishee jijjiiranii qamadii boqqoolloo kakka'anii wanna garaagaraa itti kennu jechuudha. Wanni lukkuun dhala didduuf jechuudha isarraa haasaa jira. Egaa inni immoo adeemsa keessa lukkuu kana maal godhaa? Nyaata mataa isheetii qabdi lukkuun. Lukkuun kan hanqaaquu nyaata mataa isheetii doktora biraa bittaa nyaata mataa isheetii qabdi. Sanaan alaa nyaata itti kennite taanaan dhaluu dhiisuu dandeessi. Fakkeenyaaf har'a dhaltee borutoon dhaliin lafa ooluu dandeessi. Waa baay'eetu jira jechuudha. Tokko wanni lukkuun dhaluu didduu fi dhaluudhaaf turtuu fi nyaata isheetiin wal qabata. Sababni inni guddaan nyaata isheeti jechuudha. Wanni lukkuun ji'a siin jedhametti dhaluu didduuf ji'a siin jedhametti dabarsitee mookin waggaa 2 mookin waggaa 1 sibira turtee dhaltee moo har'a yoo dhalte boru hin dhaltu jechuudha. Sababni maali yoo jette nyaata kabiraa laachafii jirta waan ta'eef nyaanni nyaataa jirtu lukkuu sanaaf mijataa miti jechuudha. Inni lammaffaan lukkuun du'uudha jechuudha. Lukkuun du'uudha. Lukkuun kuni kan hanqaaquu jechuudha. Seera mataa isheetii waa'ee bishaan irratti seera mataa isheetii qabdi. Eegumsa guddaa barbaadde jechuudha. Fakkeenyaaf lukkuu biraa jechuudha. Lukkoolee biraa bishaan keessa oolti, ganna haala oolti, bona haala oolti. Lukkuun ishiin kun garuu gannaa bonatti manuma oolti jechuudha. Namoonni baay'een immoo gadi yaasu jechuudha. Ala keessa oolchu.